kanaaf warri imbaasii mootummaa walii hojjetaa turtan maal akka ta'e ijoolleen akkamitti akka jiranii fi waan hunda ibsuu fi isin ilaalchisaa ani lammii Itoophiyaa maali akka jedhu haasawa isaa walumaan laalla viidiyoo keenya haasawa keenya gara xumuraa irratti wanta mootummaan Itoophiyaa jedhu wajjin daawwanna. kanaaf wanti ani isin beeksisuu barbaadu ijoolleen biyya Kuwait keessatti daandii irra rakkataa turte viidiyoo kallattii adda addaatiin gama YouTubeetiinis Facebook hasiilee isin daawwachiisaa turre ila ammaatitti nyaata gahaa hin argatanii mana hidhaa keessa jiranii ijoolleen kun gara biyyaatti kan galuu dhabanii fi yookiin daandii irra jiran sababa mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa ijoollee kanaaf dhaabbatee fudhatee bakka godhuu fi qabaayyu. kanaaf ijoolleen kun ala jiranii wanta jiru wal beeksisuu qabna. namoonni amma booda biyya irraa bahuuf deemtanis yoo jiraatan amma sila dhukkuba ta'eef hin danda'amu boodumayyuu wanta dhufuuf waan jiru wal beeksisuu qabna. ijoolleen kun akka bakka amma mana hidhaa jiran kana nyaata gahaa hin arganne fi wantoota adda addaatiif saaxilamaa jiran sagalee ta'uu fi qabdan namoonni dandeettii qabdaniifis akkasuma namoonni ijoollee kana dubbachuu dandeessan jechuudha. Rakkoo kana keessa ijoolleen takki dalagaa irra hin jiraanne takki biyyatti hin galle jidduu kana keessatti rakkachuutti jiranii jechuudha. mana hidhaa keessa jiran akka duraa daandii irra bulaa hin jiranii bakka bulan qaban waan ta'e malee waan achirraa hafe rakkoo keessa jiran. kanaaf hanga danda'ameen qaama seeraatii fi qaamolee dhimmi kun ilaallatu dhiibbaa irra godhamee rakkoon kun furamuu qaba yaada jedhu harkaa qaba. ijoollee mana hidhaa keessa jirtanillee bakka jirtanitti rabbi waan isin jabaatu isin haalaafisu ammas ijoollee bakka dalagaa jirtan hunduma namoota biyya namaa keessa jirtanii fi waan jiru beekuu qabdanii wantoota jiruu fi waan haarawaa uumamu nullee gama keenyaan hin cal'ifnu hanga danda'ameen sagalee walii taanaa isin beeksifna. haaluma kana fakkaatuun wanta jiraattonni biyya Beeruutii keessa jirtu bireenna wajjin jirti isin beeksifti. mootummaan Itoophiyaa maal akka jedhu viidiyoo keenya gara xumuraa irra daawwadha. haala jiraattota Beeruutii maal akka keessa jirtu bireen qaamaan achi waan jirtuuf maal jetti maaltu jira waan jedhu kuno biree waliin jirra isin haa dhageessiftu. haasawa kiyya goolabee gara bireetti isin dabarsaa turtiin keessan biree wajjin haa ta'u. viidiyoo keenya gara xumuraa irratti mootummaa Itoophiyaa ilaalcha akkamii daasbooraaf qaba waan jedhu laala hanga viidiyoo san ilaalchifnee isinitti deebinuuf nu hordofaa gara bireetti isin dabarsa jira. maal jetti mee ashama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaayinaa lakeenyaa nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtanitti isin haa ga'u. nagattaan sun har'a haala qilleensa jireenya ijoollee daasbooraa ilaalchisee aniif bireen yaada qabanne dhufne isiniif qabna. duraan durseeti namoonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan nutti dabalama family keenyaa ta'a nu waliin baay'eedha family baay'ee kana waliin akkasuma channel Oromoo hunduma kan nama waa dalagu hunda jabeessaa fi asirratti akkuma beekamu amma dura jiraattonni Kuwait ijoollee waraqaa hin qabne gara biyya waraqaa fedha isaaniitiin galuuf akka qophaa'anii fi mootummaan isin galcha jedhee harka kennatanii erga harka kennatanii booda mootummaan gara biyyaa akka hin galchinee fi daandii irra rakkataa turan ni yaadatama. haa ta'u malee ijoolleen sun eessa geessee maalirra jirtu waan jedhu oduu san qabannee isin biraan geenne. ijoolleen daandii irra karaa buluu turanii ammaaf bakka bulan godhaniif garuu nyaata gahaa hin qaban ijoolleen rakkoo keessa jiran. kana ilaalchiseeti mootummaan Itoophiyaa ijoollee kanaaf maal gochuu qaba. mootummaan Itoophiyaa ani daasbooraa hin beeku jedhee jira. namoonni biyyoota namaa keessa jiran maalummaa isaanii lammii isaanii maal akka ta'e waan adda hin baafanneef ani isaan hin beeku jedhee viidiyoo kana haasawa keenya gara xumuraa irratti isin daawwachiifna jechuudha.
kanaaf amma ijoollee biyyoota namaa keessa jiraniifis namoota biyya keessa jiranii mootummaa erga gurguratee maallaqa irraa nyaatee waan maallaqa baay'ee nyaatee gara biyyoota namoota atitti ergee booda isaan hin beekne isaan kaadutti jira. sababa kanaaf namoonni amma booda biyya irraa bahaniif kan biyyoota keessa jiranis wanta jiru beekuudha qabanii jechuun rakkoo ijoollee kanaa immoo nuti namoonni daasboorri isin hin beeku jedha. Bakka kanatti wanti baay'ee na gaddisiisoo jiraatti deeggartoota paartii malee deeggartoota paartii balagina biltigina jechuun anis isin immoo isa malee qabaa gadi nu dhiisaa jettanii inni isin hin beeku jedhee gabaabumatti ijoollee amma harka kennatanii si harka mootummaa jiran kana akka galaniif dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irra godhu isin dirqamsiisaa jechuun warroonni imbaasiillee himuu fi qabdanii maybe namni kun xiqqoo nama sammuu guddatee yaadu natti hin fakkaanne lammii isaatiif nama naasuu qabu natti hin fakkaanne waan ta'eef ibsuu fi qabdanii rakkoo jiru. Shama harka fuunii nageenyi badhaadhalmaan Oromoo kabajamuuf jaalatamu galata rabbiyaanii jira nagaa koodha har'a kophaa kiyyaa miti Zaaraa wajjin jirra galatu bisiin jedha Zaaraa wantoota haala yeroo irratti wanta as jiru wanti biraallee yoo hafe rakkina ijoollee keenya irra jiru osoo dubbanne Beerut keessa rakkoo baay'eetu jira. Maalif haaluma ekonomii biyya kanaatirraa ka'ee jechuudha ijoolleen teenya miidiyaa irratti argitanii baay'een isaanii dubbachaa turan because garuu suuraa isaaniitiin GoFundMe kabanamee ni jira garuu GoFundMe sun isaan biraan geenye ka itti fayyadamaa jirus isaanii miti biyyoota biraarraa biyyoota akkana dhima qada'uu hin barbaadu GoFundMe walitti qabamee fi jira garuu wanti sun as isaan biraan geenye kanas ilma akka beekta barbaada maalif GoFundMe baname maqaa isaaniitiin viidiyoo isaanii qabatanii ittiin nagadachaa jiran ijoolleen kun rakkanne jedhanii viidiyoo baanii yoo waraaban akka rakkina isaaniiti saniif furmaata argataniif malee akka namni qubatti qabatuuf akka namni buna dhugaa irratti dalaguuf miti baay'een keessa viidiyoo san qabatanii kaattanii wantoota adda addaa irratti tani garuu ani akka dubartii tokkootti ijoolleen tun ijoollee shamaraati hin ulfaata akka dubartii tokkootti nuti beelofne dhiiboofne jedhanii isaan baanii dubbachuu isaaniitiif ani big respect isaan godha baay'ee jechuudha. Senegalee wanta ulfaataadha rakkadhe jedhee namni tokko himachuun garafamuudha anaaf jechuudha. Senegalee namni tokko mooyyuu yeroo rakkoo isaa nutti himate rakkoo isaa san understand godhuu qabna. Senegalee amma namoonni maqaa isaaniitiin nagadachaa jira GoFundMe bananii eeyyamsiistanii biyyaalaas irratti biyyoota adda addaa irratti GoFundMe bantanii maqaa isaaniitiin maallaqa guurrachaa jirtan eeyyamsiistanii ijoollee tana isaan dursa maal gaafatan karaa biyya keenya akka galu sagalee nu ta'a jedhan. Amma moo as deebi'ee mootummaan uyyuu yeroo waa tokko taatan mootummaan sin beeka way imbaasii sin beeka keenya taatanii ta'uu baattanii akkasuma ta'ee obsaan eegaa jedhe mootummaan. Amma maal barbaanna nuti ijoollee tanaaf maal godhuu qabna gargaaruun dirqama mana kiraa kaffaluun dirqama ijoollee kana karaa irratti kufuun qaban karaa irra bahuu hin qaban viidiyoo isaan waraabasan akka itti gargaaramaniif malee hundi daawwate wayyu akkasii akka jedhuuni fi miti ilmaan dubartoota isaan Senegalee dubartoota ijoolleen tun baay'ee isaan barbaachisa ijoolleen Beerut keessa jirta mana madaamii ka hojjetan meeqatama keessan dhageessan argitan namni takka hagaarraa namni bishaan isaan bite yoo jiruun argina nama lama qofatu dhufee iyyuu naannoo kana
maal qaba nyaatallee hojjetanii yoo fiddaniif moo yaaduma oromummaa leellisna moo inna rakkanne waliin gargaarnu inna namni tokko rakkatee biraan dhaabbannu anyways kuni ta'ee amma Itoophiyaan baasii masgabaa jammarutti ijoollee tana bira dhaabbachuun dirqama mana kiraa kaffaluufin keenya dirqama ijoollee kana wanna nyaataan isaan barbaachisa wanna dhugan isaan barbaachisa Senegalee kanaafuu torbanitti yeroo boqonnaa baatan ijoollee kana waa qabatanii osoo baatanii ijoollee kana oduu gargaarree osoo wal bira dhaabbanne viidiyoo isaaniitiin nagadachuu qofa osoo hin ta'in even youtuberoonni Senegalee amma GoFundMe bananii ittiin daldalatan san GoFundMe achi as ergamee bahuudhaaf hojii tokko gaafata garuu akkamitti akka ergan eessan ergan Senegalee kana warroonni immoo as keessatti gruupii ijaaranii gargaaraa jirra maarree jedhan gargaarsa keessanis argee irras ga'e gruupiin keessa maal akka hojjetu achuma jalatti qabamtanii irsa baraasi keessanii wal gargaartanii ofii keessanii nyaachaa jirtan ijoollee tan akkam taatan eessa kufta namni bilbilee isaan gaafatee hin jiru Senegalee asaa shirafiyyee jiru kinoo so what kanaafu please ijoollee Oromoo warri Beerut keessa jirtan gamanumaan immoo dhaamsisii qabu amma yeroo karaan baname ijoollee mana madaamii jirtan ingalchina jechaa jiranii akbaar irratti argitanii yoo jirtan dubbatanii jiru isaanumatu dubbate zeenaan dhagayaan jechuudha na karaan banamu yoo baname ingalchina damoosni isaanii hunna keenya olii jechaa jiranii kanaafu ijoollee mana madaamii hojjetan immoo qophii godhuu keessan of hin dagatinaa jechuudha reedii ta'anii taa'uun wanta hundaafuu barbaachisaadha yeroo ammaan tana maaliif ikoonomiin biyya kana zeeroo irra jira Senegalee zeeroo irra jira maaliif doolaarri 50 birrii 200 ta'e damooza isaanii hin dandeenyu hin galchina karaan ubanaa jedhanii lammiin biyya kanaatu iyyuu dubbachaa turan kanaafuu ijoolleen teenya warri mana madaamii jirtan of qopheessaa jechuudha wajjin gallas siniin je'amaarree akkasii dhaamsisinii dhaamuu jiraate kanaadha please ijoollee ala jiran kana haa gargaarru biraa dhaabban osoo isaan karaarran bahin Senegalee galitooma yeroo gaarii qabaadha ከውጭ ጋር የተነሳው በአምስተኛ ፒላር ሊታይ ይችላል በጣም በርካታ ድርድሮች ስናደርግ ቆይተናል ያ ብዙ ሰዎች በህገ ወጥ መንገድ መንግስት ኢትዮጵያዊ መሆናቸውንም ሳያቅ ጭምር በተለያየ ድንበር ይወጣሉ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው የሚታወቀው ችግር ሲመጣ ነው ኤምባሲ የሚያውቃቸው ችግር ሲመጣ ነው በሌላ ጊዜ በትክክል በህጋዊ መንገድ ስለማይወጡ በየሀገሩ የተበተነውን ዜጋ የኛ ብቻ ነው ማለት እስከሚያስቸግር ድረስ ምናልባት ከጎረቤት ሀገራትም ያሉ ዜጎች የተቀላቀሉበት በመከራ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የሚባል በሺ የሚቆጠር ሰው በየቦታው አለ ይሄን አቶ ገዱ እንዳነሳው ከሁሉም ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ድርድር አካሂደናል እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 10,000 ገደማ ሰዎች ለብቻ አስቀምጠን እየቀለብን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ያክል ጫና እንዳለበት ህብረተሰቡ የተገነዘበ አይመስለኝም 10,000 ሰው አስተኝቶ አብልቶ ማቆየት ቀላል ነገር አይደለም ባልተዘጋጀ ሲስተም 10,000 አንሶላ ስቶር አልነበረንም መለመን መግዛት ይጠይቃል ዝግጅት ይፈልጋል ያ 20,000 40,000 50,000 በሚሆንበት ሰዓት ለኛ ብቻ አይደለም ላደጉት መከራ እና በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሀገራት በተወሰነ ደረጃ እንዲያቆዩአቸው ጥረት ተደርጓል የተለያየ ኦፈር ያቀረቡ ነው ያሉት በሁለት መንገድ መታየት አለበት አንደኛ ዜጎች ችግር ሲገጥማቸው የኢትዮጵያ መንግስት በደህንነት እንደተጠበቀ ሆኖ ባለው አቅም ሁሉ ዜጎቹ መታደግና ወደ ሀገራቸው መጣት አለበት ይሄ ግዴታው ነው ሌላው ማንኛውም ዓለም የሚያደርገው ነው ሁለተኛ ከተቻለ እነዛ ሀገራት ድጋፍ እንዲያደርጉና ያን ድጋፍ ተጠቅመን ዜጎቻችንን መታደግ አስፈላጊ ነው ዋና ጉዳይ ግን ሌሰን መውሰድ በግል ውሳኔ መንግስት አናማክር በራሳችን መንገድ በህገወጥ መንገድ ወደፈለግንበት ከሄድን በኋላ ችግር ሲገጥመን የማያቀን መንግስት ዜጋ ነኝና መልሰኝ ወሰደኝ ከተባለ በጣም ያስቸግራል በፋይናንሱም በትስስሩ አሁን ለምሳሌ ዱባይ ብንወስድ እዛ ያሉ የኛ ኤምባሲ
እንደ ኤምባሲ ሳይሆን እንደ ሬፊጂ ነው እያገለገለ ያለው። በጣም በርካታ ሰዎች እያበሉ ከመንግስትም ከግልም እየለመኑ ሰዎች እየታደጉ ነው ያሉት። በሳውዲ በብዙ ሀገራት ኤምባሲዎቻችን ባልተለመደ ሁኔታ ለዜጎች በተሰጠው ትኩረት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ነው። አሁን ከሀገራት ጋር የምናደርገውን ድርድር ስንጨርስ በውጭ ጉዳይ አማካይነት ደረጃ በደረጃ መመለስ የሚገባቸውን ሰዎች የሚመለሱበት መንገድ አበክረን እንሰራለን። መታወቅ ያለበት ግን በሚሊየን ሰው ስራ እያጣ ስለሆነ ስራ ያጣው ሰው ከፋም ለማም አገሬ ሄጄ ብሞት ይሻለኛል፣ አገሬ ሄጄ ብፈልግ ይሻለኛል የሚለው አማራጭ ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ሀገራት የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ የኛን በተቻለ መጠን ዜጎቻችን ጉዳት እንዳይደርስባቸው በውጭ ሀገር መከራቸውን ለመቀነስና ሀገራቸውን እንዲመጡ ለማድረግ በእኛም አቅም በሌሎችም አቅም በትብብር የምናደርገውን ለማድረግ የተጀመረውን ጥረት ማጠናከር ይኖርብናል። እንግዲህ በድምሩ የተሰራው ስራ በሁሉም ሴክተር ይበል የሚያሰኝ ነው፣ አበረታች ነው። ነገር ግን በዚህ የመቆም የመዘናጋት ነገር ካጋጠመ እስካሁን የሰራነውም ስለሚፈርስ ኮሚቴዎች ይበልጥ ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ራሳቸውን አጠናክረው አዳዲስ ስራዎች መስራት፣ አዳዲስ መንገዶች ማየት እና የሚታዩ ክፍተቶች መዝጋት ማክሲመም ኢኮኖሚውም ዜጎች የምንታደግበትና እንደ ሀገር ህልውናችን የሚቀጥልበትን መንገድ ማጠናከር ይኖርብናል። እስካሁን ያለውን በዚህ መንገድ አይተን በሚቀጥለው በየሴክተር በየኮሚቴው ስንገመግም እያንዳንዱን ኮሚቴ ይበልጥ ውጤታማ የምናደርግበትን መንገድ እያየን ስንሰበስብ ደግሞ በጋራ እንደ ሀገር ያለውን ነገር ለማየት በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን። እስካሁን ላደረጋችሁት ጥረት ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ ሳትዘናጉ ህዝቡም እንዳይዘናጋ እናንተም እንዳትዘናጉ በተባበረ ክንድ ኮቪድንም መቀልበስ አጠቃላይ ጀመርናቸውን የእድገት ጉዞም ማጠናከር ይጠበቅብናል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።